Waa'ee jireenya koo sagalee onneerraa madde. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Qubeensaayit. Har'a dhimma bashannanaa keessatti weelluu yeroo ammaa ija hunda daawwachaa jiru kanneen weellisaa dandeettii addaa qabu Andu'aalam Gosaatiin dhiyaate waa'ee jireenya koo jedhu qabannee dhufneerra. Andu'aalam weelluu kanaan maal jechuu barbaade? Maaliif weelluun kun onnee namoota hedduu tuqe? Xiinxala isiniif dhiyeessineerra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Weelluun kun akkuma mata duree isaa waa'ee jireenya koo jedhu seenaa jireenya weellisaa Andu'aalam Gosaa kan calaqqisudha. Andu'aalam kanaan dura weelluuwwan hamilee uummataa kakaasan dhiyeessuun beekamus weelluun kun garuu gad fageenya hafuuraa fi dhuunfaa kan qabudha. Andu'aalam Gosaa weelluu kanaan jireenya isaa uummataaf ifa godheera. Weellistoonni baay'een dhimma dhuunfaa isaanii dhoksuu filatu. Andu'aalam garuu gadda isaa gara aartii uummataatti jijjiiruun namoota gadda keessa jiran hundaaf jajjabina ta'eera. Viidiyoon isaa inni dukkanaa'aa fi roobni keessatti mul'atu inni yeroo hidhaa fi gadda sana keessa ture keessa darbe agarsiisa. Jireenyi maaliif akkas hammaatti? Maaliif karaan koo dukkanaa'aa ta'e jedhee gaafata. Kunis miira namni tokko yeroo qorumsi irratti hammaatu of gaafatudha. Andu'aalam weelluu kanaan jireenya isaa akka kitaaba dubbisamutti uummataaf dhiyeesseera. Gootummaa isaa qofa osoo hin taane dadhabina isaa fi dhiphuu isaas ifatti dubbateera. Jechoota isaa keessatti kufanii ka'uu, abdii kutannaa gidduutti abdii haaraa horachuu fi gargaarsa uumaa irratti amantii qabaachuu isaa ibsa. Kun weelluu bashannansiisaa qofa osoo hin taane baayogiraafii yookaan seenaa jireenya bifa sagaleetiin dhiyaatedha. Viidiyoon weelluu kanaa harka daayireektara beekamaa Amaanu'eel Margaatiin kan qophaa'e yoo ta'u, dandeettii sinimaatoogiraafii Efreem Tsaggaayetiin miidhagee kan qophaa'edha. Roobni, dukkanichi, calaqqee bishaanii fi magaalattiin halkanii Night City Vibes miira gadduu fi yaadaan fagaachuu weelluun sun qabu caalaatti jabeessa. Surraalleen sunneen dhukkubbii fi jabaatanii dhaabbachuu agarsiisu. Qabxiin hunda caala namoota hedduu boochisee fi onnee tuqee xumura viidiyoo kana irratti barreeffama Andu'aalam dhiyeessedha. Yaadannoon wallee kanaa haadha warraa koo kan waliin bor karoorsine utuu jiraannuu har'a keenya dhabneef naafa ta'uu barreeffamni jedhu weelluun kun dhiphuu fi gadda gadi fageenya inni haadha manaa isaa dhabuun itti dhaga'ame irraa kan madde ta'uu addeessa. Kunis dhaggeeffatoota weelluun sun kallattiin akka isaanitti galuu taasisa. Andu'aalam weelluu kallattii biluuzii fi Slow rock walitti makuun dhiyeesse meeshaalee muuziqaa gadi fageenyaan dhaga'amuun isaanii namni dhaggeeffatu tokko akka yaadu isa taasisa. Sagaleen isaa inni jabaan gadda, abdii fi moo'icha wal faana calaqqisiisa. Andu'aalam Gosaa muuxannoo waggoota hedduu kan qabu muuziqaa keessaa gara muuziqaa uummataatti kan ce'e ta'us ammas ergaa isaa keessatti uummataa fi dhugaa jireenya dhiyeessuu irratti weellisaa cimaadha. Weelluun isaa kun aartii dhugaa weellisaan tokko dhimma dhuunfaa isaa akkamitti gara ergaa uummataatti jijjiiruu akka danda'u fakkeenya gaariidha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa weelluun Andu'aalam Gosaa waa'ee jireenya koo jedhu isinitti maaltu dhaga'ame? Gadi fageenya viidiyoo fi jechoota isaa onnee keessan akkamitti tuqe? Isinoo jireenya keessan keessatti dhimma akkasii isin mudatee qabdanii? Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessa. Chaanaalii Qubeensaayit yeroo hundaa dhimmoota aartii fi bashannanaa xiinxala gadi fageenyaa waliin isiniif dhiyeessina. Akka nu jajjabeessaniif laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatina. Galatooma. Nagaan tura.